Kale kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubi guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii kilaasii gireed 10 fi akkasumas gireed 12 keessaa qormaata intiraansiitii jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Qormaata intiransii fiiziksii jechuudha kan gireed 10 keessaa yuunit 2 yuunit 3 wajjin ilaalaa turre. Amma immoo gireed 10 yuunit 4 fi akkasumas gireed 12 yuunit 5 kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Channel keenya kanaaf haaraa taataniin subscribe gochuutiin viidiyoo asirraa gallakkifamu notification isaa akkasiin ga'u godhaa jenna kallattii gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Physics Entrance Exam Grade 10 Unit 4 Grade 10 Unit 4 keessaa kan ba'e jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Unit 4 maal jedha? Electromagnetismidha. Kan inni dubbatu Unit 4 jechuudha. Kan grade 10 akkasumas kan grade 12 chapter 5 waa'ee electromagnetism jechuudha kan isaan dubbatanii lamman isaanii jechuudha. Amma gaa kan grade 10 keessaa akkasumas kan grade 12 keessaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Gaafichi maal jedha? Consider an ideal transformer having NP and NS turns and the voltage VP and the VS in its primary and secondary coils respectively. Which one of the following is the correct ideal transformer equation? Jedhee jira. Gaaffii kana maal gaafate isinitti fakkaate? Akkasitti isiniif ibsu. Maraa shiboo kana jira inni ta'e akkas naannaa inni ta'e kuni kan biraan immoo maraa shiboo kan biraan immoo akkasitti jira inni ta'e isa kanaani primary agent isa kanaan immoo secondary agent. Amma gaafa jechaa primary kuni NP qaba. NP kun maalidha? Tarnisiidha. Tarnisii yookiin immoo amma geengoon kuni walirra deddeebi'e. Kun fakkeenyaaf waayirii jennu kana shiboo ibsaati yenna ta'e waayirsiidha yenna ta'e deddeebii shiboon ibsaa kuni ofirra naanna'ee qabu sanaani N jennee waamna jechuudha. Kanaaf N piraayimiin maalidha? Deddeebii shiboon kun ofirra naanna'ee qabuuti. 1 2 3 4 5 akkasitiin jiru kanaani NP jennee moggaafna jechuudha. Akkasumas kun NP qaba. NP malee immoo maal qaba? Volteejii qaba. Volteejiin isaa immoo maaliin bakka buusee jira? VP dhaan bakka buusee jira. VP malee immoo akkasittiin kitaaba keessan irra kan jiru maal qaba kuni? Kaarentii qaba. Kaarentii IP qaba jechuudha. Akkasuma isa kana bukkees gaafa dhufnu kunis maraan shiboo kuni maaliin bakka buufna? Baay'ina maraa shiboo kanaa NS dhaan bakka buufna. NS maal nutti hima? Turns of secondary coilii kana jechuudha. Secondary coilii kana tarnisiisaati. Kanaaf NS qaba jechuudha. NS isaa jira. Akkasumas VS qaba. VS immoo voltage of secondary dha. Voltage secondary isa kanaati. Isaan immoo VS jennee bakka buufna. Akkasumas inni kunis maal qaba? Current qaba. Current isaa immoo IS jennee bakka buufna. Amma gaa kanarraatu maal jedhee? Ideal transformer equation isaa maal taanu jedhe? Ideal transformer equation immoo hariiroo akkasii qabu. NP dhaaf yookiin number of turnii fi voltage isaan qabanii waliif kallattiidha. Yoo number of turniin dabale yookiin maraan shiboo kuyyenna dabale voltagein isaaniis hin dabale. Fuggisoo kanaa immoo kaarentiin isaanii xiqqaachaa deema jechuudha. Inni kunis akkasuma. Kanaaf NP over isa kana NS isa kana NS kan secondary NS is equals to VP over VSC. Akkasumas immoo kaarentii isaa wajjin immoo IS over IP ta'a jechuudha. Hariiroo fuggisoo qabu sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf NP VP IS kaarentii wajjin hariiroo akkasii qabu. Kuni ideal equation of transformer jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Kanaaf gaaffii kana irratti maal nu gaafate? Correctii isaa nu gaafate. Isa kamtu sirriidha jedhee nu gaafate. Kanaaf deebiin isaa sirra kan jirtu taati.
irra kan jiru BS NP jedhe. Kanaaf BS dhaa fi NS ta'uu qaba ture. Hariiroo kallattii qabu sababii ta'eef. Kun immoo kuniif kuni equationichuma keessa iyyuu hin jiranii. Kanaaf deebiin isaa kan hin ta'a C ta'a jechuudha. Haala kanaan gaaffii kanatti deebisuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa irra geenyee jirra. In an experiment to determine the direction of the magnetic field around a straight current carrying wire, the student placed a small compass at a point P, as shown in the diagram. If the direction of the current in the wire is directed out of the page, then magnetic needle of the compass will point nu jedhee jira. Gaaffii kana gaaffii baay'ee salphaa ta'edha. Gaaffii baay'ee immoo hojjetamudha. Kana irratti maal duwwaa beekuu sin gaafata? Kaarentiidhaa fi magnetic fiildiin hariiroo akkamii qabu jettanii beekuu duwwaa sin gaafata. Kaarentiin fakkeenyaaf right hand rule fayyadamnee ibsina jennee right hand rule kana kuni harkamaa ta'u kun egaa kun harkama taatu isheen kuni handii mataatu isheen kun amma gaasti qubni kuni maal nutti agarsiisa? Qubni kuni kaarentii nutti agarsiisa yookiin immoo kaarentiin keenya achool akka isheen taate nutti agarsiisa. Asirraa immoo gaafa ilaaltanii kaarentiin iddootti kana jirti. Handhuura seerraa jirti jechuudha si kaarentiin. Kanaaf kaarentiin kuni out of the page gaafa jedhu out of the page jechuun gara oliitti jechuudha. Kaarentiin isaa akkasitiin jira. Kana booddee kaarentiin isaa argachuu ol ta'ee booddee maal isaa nu gaafate? Magnetic field isaa immoo maal ta'a? Magnetic needle isaa. Needle jechuun magnetic flux isaa jechuudha. Kana booddee maal ta'a kun immoo magnetic flux isaa kan nutti agarsiisu immoo quba keenya kana. Qubi keenya kun hundumti isaanii maal nutti agarsiisni? Magnetic flux nutti agarsiisti. Inni kun magnetic flux nutti agarsiisa jechuudha. Magnetic flux kanaafi yeroo itti kaarentiin keenya achi ol ta'u magnetic flux keenya immoo direction isaa akkasirra ta'a jechuudha. Direction isaa harka keessan akka gootanii ilaaluu dandeessu. Quba keessanii akkasitiin dachaastanii jechuudha. Kana booddee awuddoo keessan immoo gara kanatti achi ol baastanii yookiin quba guddaa keessan achi ol baastanii qubi guddaan keessan kun maal nutti agarsiisa? Kaarentii nutti agarsiisa. Qubi keessan warra hafan kun immoo inni isin akkasitiin dachaastan kun immoo magnetic field line nutti agarsiiste jechuudha. Magnetic field line direction isaa nutti agarsiisti. Kanaafi gara page isa kanaatti gaafa deebinu pointiin P iddootti kana jirti. Point P asirra jirti. Amma asirraa gaafa ilaaltanii P dha kuni P akkasirra naanna'arti jechuudha. Akkuma argaartanii akkasirra naanna'aa jirti. Kun immoo achi oli. Kana booddee maal gaafate? Magnetic needle keenya maal ta'a? Amma gaa waan tokko beekna nuti. Kaarentiidhaa fi magnetic fieldiin hariiroo akkamii qabu? Hariiroo opposite qabu. Hariiroo opposite qabu jechuudha. Magnetic needle akkasumas kaarentiin hariiroo fuggisoo qabu. Kanaaf deebisee biitaatti daawwaa harditaati jechuudha. Karaa salphaa gaafa deebisnu kaarentiidhaa fi magnetic fieldiin hariiroo fuggisoo qabu. Kanaaf opposite directionidha daawwaa harditaati jechuudha. Haala kanaan itti deebisuu dandeenya. Gaaffii biraan immoo maal jedha? A loop of 0.1 meter wide in diameter is placed in XY plane in a uniform magnetic field of 0.6 Tesla that is perpendicular to the plane of the loop. What is the net of magnetic flux through the coil? Amma sirraa givenii keenya baafanne jalqaba. Givenii keenya maal ta'a? Givenii keenya inni baafanne diameetirii nu kenna. Diameetiriin keenya meeqadha? 0.1 meetirii nu kenna. Kana gaafa raadiyeesiitti deebisnu raadiyeesiin keenya diameetira. Raadiyeesii jechuun d over 2 dha. Kanaaf 0.1 over 2 meetirii nu ta'a. Kun immoo 0.05 meetirii nu ta'a jechuudha. Kan argannee booddee
Inni kan biraan magnetic field nu kenneera. Magnetic field keenya immoo B'dhaan bakka buuti beektu dheema yaada kana 0.6 teslaadha kuni. Teslaadhaan nu kenneera 0.6 teslaadhaan nu kenneera. Kana qabna. Required keenya immoo maalidha? Magnetic flux jechuudha. Magnetic flux keenya argachuudhaaf immoo foormulaa kanatti fayyadamu. Ni kama. Formulaa kana sebentar area goona kana jechuun immoo v times pi r square dha. Kuni pi r square ni area keenya bakka buuti jechuudha. Kanaaf b qabna area keenya argachuudhaaf immoo 3.14 times area keenya jenna ta'e kuni r keenya immoo 0.05 dha. 0 square goona asirraa meeqa arganna 0.05 gaafa square gootanii kan isin argattan 3.4 times 0.0025 argattu kana waliin baay'istu jechuudha. Kana booddee kan isin argattanii kun area keessa jennate area keessan kana fiddanii 3.14 times 0.0025 times b keessan immoo meeqadha 0.6 tesla. Kana booddee jara kana gaafa waliin baay'istan meeqa argattu 4.7 times 10 raised to minus 3 weber argattu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirra see jirtu taati jechuudha. Inni kan biraanii nama ammaatti wajjin ilaalle egaa qormaata bara 2016 keessa gireetteeni chaaptarii meeqaffaa keessaa ba'edha? Chaaptar 4 keessaa ba'edha. Kuni oldi kaarikulamidha jechuudha. Gaaffii amma ammaatti gaaffii sadii jechuudha kan nuti hojjenne. Kanaaf gireetteeni oldi kaarikulamii keessaa gaaffii meeqatu ba'e? Gaaffii sadiitu ba'e jechuudha. Akkasitiin qabachaa deemuu qabdu. Asuma akkanis yaadachiisee darbuu barbaadu barattoonni baay'een keessanii special basic training hin dhageenyes haa ta'u dhageessaniis haa ta'u hin galmooftanii barachaa jirtanii barattoonni akkasumas immoo barattoonni baay'een galmaanii barachaa jiru. Asuma rikoomendii kan isin godhu barnoota kanii kutaa 9 irraa ka'ee hanga kutaa 10tti oldi kaarikulamii subjectii fiiziksii, keemistirii, baayoloojii akkasumas subjectii hafan kanneen qormaatan tiraansirra jiran hunduma isaanii kan inkluudii godhudha jechuudha. Hunduma isaanii kan of keessatti qabatudha. Achirraa barattanii dhuftanii asitti yenna qormaata hojjettanii baay'ee kan ifaa isiniif ta'u ta'a jechuudha. Kanaaf asumaan akka galmooftan isiniin jedha. Galmaa'uudhaaf immoo gara telegiraam chaanaalii keenyaatti dabalamtanii infoormeeshinii achirra jiru achirraa argachuu dandeessu. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa isinii keenya jirra diskiripshinii irraa argachuu dandeessu. Yommuu achirraa isin rakkise lakkoofsa bilbilaa isa kana qabachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu dawwaltanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaan nu dawwaltanii galmaa'uu dandeessu. Baay'ee isin fayyada. Sabjektii hundumaa kan of keessatti qabatedha. Wantoota tiraansirra dhufan jechuudha. Kanaafi galmaa baradhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gaaffii itti aanutti dabarru. Gaaffiin itti aanu fiiziksiin tiraans egzaamii gireed 12 chaaptar 5 keessaa kan ba'e kan bara 2016 keessa ba'edha inni kun immoo. Isa immoo wajjin ilaalla jechuudha. Inni immoo maal jedha? Gaaffii waa'ee tiyoorii irratti dhufedha kun. Calculation osoo hin taane gaaffii tiyoorii irratti dhufedha. Maal jedha? Lenz's law states that the direction of the induced current in a loop is in such way that the current jedhee nu gaafata. Ammasitti wantoota tokko duwwaa qabachuu qabdu. Maal qabattu? Kallattiin currentiin irra deemuu fi akka Lenz's law jedhutti kallattii yookiin directioniin induced currentiin irra deemuu fi kan magnetic fluxiin irra deemu walii isaaniitiif yeroo hundumaa maalidha jedha? Oppositeidha jedha. Yoo inni kun akkas deemaa haara ta'e inni kun immoo akkas deema jechuudha. Directioniin isaa yeroo hundumaa faallaadha jedha. Lenz's law'dha jechuudha. Kuni Lenz's law'dha. Kan erga qabatanii booddee wantoonni isin dogoggorsan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf
fakkeenyaaf gaaffii kanumarraa opposite direction to that applied magnetic field jedhe. Magnetic field osoo hin taane garuu maalidha? Magnetic flux ta'uu qaba. Magnetic flux ta'uu qaba. Yookiin change in magnetic flux ta'uu qaba. Change in magnetic flux ishee kana bukkeetii qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sii ta'a asirraa. Maal jedha? Create a magnetic field that reinforces the change in magnetic flux through the loop nuun jechaadha. Waan wal qabatu miti kuni. B bukkee gaafa dhabnu in opposite direction to that of applied magnetic field that is cosine. Kunis ta'uu hin danda'u. B bukkee gaafa dhabnu C bukkee gaafa dhabnu create a magnetic field that is opposite the changing magnetic flux through the loop nuun jechaadha. Maaluma jalqaba irratti magnetic field create godha. Eenyutu currentiin kun? Magnetic fieldiin kun immoo eenyu wajjin hariiroo faallaa qaba? Change in magnetic flux wajjin hariiroo faallaa qaba. Kanaaf currentii fi change in magnetic fluxiin luuppii keessatti hariiroo faallaa qabu jechuudha. Kanaaf leensis loon haala kanaan nuuf ibsa jechuudha. Inni kun immoo completely wrong ta'a. The same direction jedha. The same direction miti jechuudha. Haala kanaan itti baasuu hin dandeessu. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Yuunitii biraa wajjin amma walitti deebinutti akkasumas amma ammaatti kan nuti wajjin ilaalle Grade 10 keessaa chaaptarii tokkoffaa wajjin ilaalleerra, lammaffaa, sadaffaa wajjin ilaalleerra, akkasumas afuraffaa wajjin ilaalleerra. Grade 12 keessaas akkasuma chaaptarii tokko akkasumas chaaptarii shanaffaa wajjin ilaalleerra. Warreen hafanis akkasuma ittiin kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Ammas irra deebi'ee kan isin yaadachiisu chaanaalii keenya kanaaf haaraa inni taatanii barnoota akka kanaa argachuudhaaf sabiskiraaybii godhaa isiniin jenna. Waan hojii turtaniif baay'ee galatoomaa.